Eenyu maqaan kee? Maqaan kiyya Najaat Ahmad naan jedhan. Najaat Ahmad. Asuma dhalatte? Asumatti dhaladhee. Tole. Asumatti Silaa dhaladhe. umrii waa sin gaafannu turte gaa biyya tana? Biyya tana ture. Urmiidhaaf mindaa tan hin gaafatan jedhiiru Hin adaaf. gaafatan. Dubartiin gaafanne malee dhiira manuma gaafatan. Kan dhiiraa ufaati miti. Dhiirti umriin dhoysitu. Hin dhoysitu. Ati amma dargaggeessuma. An dargaggeessu bee. Maashaallah. Mee guyyaa irraa kana maal si dhaga'ama gaa gargaarsa fidee dhufee namni kun biyya adda addaarraa nama ofii karakkaate gargaaruudhaaf bifa kanaan hawaasni keenya biyya fagoo Awustiraaliyaa jedhanirraa waan qabu waliif fidee odoo hawaasni keenya beela'u akkamiin nyaannee bulla jedhanii nuti dildila taanee waan kanaas finne. Mee ati maaltu si dhaga'ama waan kanatti yaada qabdu? Hedduu ni dhaga'ama. Hedduu akka gaafaan dura intala aruusitti fuudhee gammadii takkatti gammachuun akkasii sun dhagahamte. Fuutee jirta? Fuudheetiin jira bara. Allahu akbar. Fuudheetiin jira. Akka guyyaa fuudha keeti? Akka guyyaa ittiin gammachuun sun dhagahamte. Tole. Har'aan tana lammii teenyaaf lubburraa hanga lukkutti ibboota deebiin qabnudha. Gargaarsa rabbiitii wajjin hedduu saniin na dhagahame jechuudha. Ibboota deebiin qabnu. Hanga qabnutti hanga waan qabnutti adda wajji kutannu takkatti lammii teenya irraa ibboota deebiin qabnu. Hayyee warra kana maal jettamee warra gargaarsa kana taasise uummata keenya ka biyya fagoo jiran Awustiraaliyaa, Dabuub Afrikaa. Uummata keenya kana rabbiin bakka jiranitti madda murii hin qabne rabbiin itti haa dhangalaasu ta'uu miisa hin qabne. Akkasitti nuti illee fakkeenya nu taane. Akkuma wal barruu nu godhu jirani. Mi'aa walii akka daa'imatti. Rakkoo wal nu barsiifte. Rakkoo wal nu barsiifte akka daa'imatti waliin nu meeshite ho'i. Amma akkasitti hedduu isaan galatooma asinis. Kunoo sheenillee ni jira. Koottaame sheekh. Akkana koottaame. Sheekha sargannee mee dhaabbuboo. Kunoo sheekni keenya. Waasi qofaame. Sheekni keenya guddaan kunoo sheekh Idris kan jankana kunoo. Sheekh Idris kana mee maayikii itti kenni. Sheekh Idris akkam jirti? Assalamualaikum. Nagami. Gamana deebi'aa nama hedduu isin laala. Ayyee. Har'a gargaarsa anillee isin bira dhaabbadhu. Alakida. Taan mata. Amma mucaa golleera ta'ee jira. Dheeraa fadis. Taatee jirtu mooti. Dharraan fagaatiidhaati. Kan ofirra jiraatu. Biyya naa taata. Ijoollee tanaan na cinqee. Si ziyaarra jedhanii na cinqani. Mee sheekha har'a gargaarsi kun fadis facaaturra jirra. Gargaarsi kun kan dhufe biyya Awustiraaliyaa hawaasa keenya Milboornii, Parzii, Dabuub Afrikaa, Keep Town, Kingiroos, Battaal ni haffazne gaa biyyatti rakkoo wayii nama haffaziifti. Ayyee. Hawaasni kun gargaarsa hoggaa xarafa duniyaa sanirraa ka'ee facaatuu fadis irratti gargaarsi kun bakka meeqa qaxxaamuree asitti dhufee biddeena ta'ee nyaadhamuu deemu. Mee maaltu si dhagayamaa hawaasa kanaan maal jetta? Warri giraawundii duuba jirtan kun si qaabee jirri haa agarsiisu waan kana. Anta duraati alhamdulillahi rabbil alamin inja. Waan samii bu'ee fakkaata wanni kun bareedumina. Mee sheekha dubbadhaa isa. Anta numa alhamdulillahi rabbil alamin inja. Ta duraati ijjinuu nu quufte. Ta duraati. Ijjinuu quufte. Ijjinuu nu quufte. An gammachuu keessa uumaan jiru waan beeku. Akkasika alhamdulillahi Shaamin Ibroo jechuu malee footoo si arguu malee ijaan takkaa si dhagarre. Si arguun keenya kunu haa nu gammachiisa. Alhamdulillahi galata keessan gaa rabbummaan isin haa galchuun ja'a. Warra kana maal jettamee warra amna dheerturraa maallaqa isaa fide kana nuti dildila taane. Kana gaa umrii kana gaa umrii isaanii rabbi haa dheeressuufi umrii barakaa rabbi haa godhuufi qabeenya isaanii. Qabeenya gartee ziyaadaa qabu rabbi haa godhuuf hin jaa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkanuma wal faana gaa haatti fufanii jaa. Addaan dhaabinaa dubbii muraa deemu. Dhaamsa godhi kana. Dhaamsatti addaan nuun dhaabinaadha. Itti fufaa qabeenya keessan dachaan rabbi isin haa kafaluun ja'an. Akkanaan ja'anii. Ta duraatii harka si fuudhuuf fedha ammaan. Salaamu alaikum. Anaan mataa si dhungo ta'u. Ani bar waa qaalii mi bar. Irra rakisha nama Oromiyaat rakisa jiruuti. Maali inni kami firimoonaa kun ati maali maa jirtu?
قطبة أسكت به ليه أنجنا جيسا مو في الرخيصة سلالة أخو ميكروفون ففن أجي ليه بيقول أخو ميكروفون ففن فتا مي وما تدبتو سلالة دبتو به wannin dubbaddu ta duraati sheek amiin ibroo kuni gargaarsuma nuuf fidaa akkamii bololleetti dhufne numaa bololaan sii bolole waani ati fidde tanaatu marsaa lammaffaa biyya tana dhufuu keetiif na ajaa'ibsiisee namaan maakiraafoona kanaan ala kanaa sirraa dhoorkuutti jira. Sayidaati ammaa miti jirtaa. Si ajaa'ibsiisu sheek amiin laallamaa nu dhoorkitan jee nama ol deemuun ala kanaa dhoorkuutti jira. Tanaafuu ammoo har'aan tana akka magantaa maal jette manguddoon teenya duudii gurmuun tulluudha ijji imimmaanii manguddoon teenya jettu. Hujii teessan tana akkasitti har'aan tana booyaafuu waan hin jiru beeku qopheessee biyya hundarraa akkatti nuu fidu kanaas galatoonfachaadha. Waan takkaa hin dhagahin akka kitaabni jiru waan takkaa hin dhagahin tan takkaan arkin ta qalbii namaallee hiyyaa ani gartee kitaabni jiru san sani har'aan tana biyya tana teenya tana keessatti rakkataa keenyaaf dalaydanii warri alaa umrii teessanis barakaa riskiidhaas rabbiin barakaa keessa isinii haa kaayu qabeenya kaduriin addaa rabbii isinitti haa kennu waan kana ittuma nuufufaa jechaadhaan barbaada. Mikrofoona laaptuutti hin fudhanne. Dhiira booti. Eenyu siin jaan? Naan jaan gabaabummaan kun hajjiidhaas dhaqeetiin jira. Dachii amas sadii qofaan qote. Sheek Mahammad Durrii Sheek Yuusuf Baasoo Jaaniiti isaan kaddamaa ture amas 8. Amma dhagaye. Walaloo Sheek Durrii san takkuma lamallee ni beeyta. Akka garbaati. Nuujiime. Akkasitti Sheek Mahammad Durriin dubbii rabbii bakka durii hiite kan jaljiree taa'aniitu fiinte. Ni dhageessaniimi? Dubbii rabbii bakka durii hiite kan jaljiree taa'aniitu fiinte. Kan jaljiree taa'antu? Kan jaljiree baateeti. Allahu akbar. Addee sadarkaa tan argine taarika isaa keessa waa hedduun arge feesbuuk irratti arkuun dhabdan amma duraas hedduudhaan gallakkisee jira. Mee harma sigarree dubbadhu. Isiniin jiru isin kanatti waan dhufaa fuula duraaf wanni firraa eeydan maal jee Sheek Mahammad Durriin garii nu hube sobaan nu gube wiliin sobamuu iyyoo. Garii nu hube sobaan nu gube wiliin sobamuu iyyoo. Jala iyyoo. Wamma saanuun fi mataa guftattee ibidda afuufte wanii jaan afuufeeti namni masa ammumaan tana gargar kunnan jiina sagantaa isaa dura waraabbadha jala seenaa naaf itti jira natti jira bara achii booda hoggaa qabdan isin harkaan bahin warra ari'uu qabu kadheessu bahu rabbii isin haa godhu umrii rabbii isin haa dheeressu isin kana qofaa miti kan biyya alaatii waan kana qopheesse hundinuu har'aan tana qooda keessaa qaba qooda allaattii kaa'ee cululleen hin fuune jal kunoo achii isaan qophaawanii obboleeyyan keenya asitti nuu kennan tanaafuu isaanis riskii isaanii achitti muhaacitaa haadha abbaa rabbi haa godhuu fi harka rabbi haa urgeessu afaan isaanii rabbi haa mi'eessuun jaan
قالت يا ديرخي قاتي قصة جبا قبدا نريبا سوخنا ميبو ياسي خنيني وان بيفدو ولا لو قبدوس بكتا كسر رافول أما قاتا كقفا نوجيتي سلا نو دبل تليمو بيرا واي يادة ترجرا واني يادة نجرا ميتا كمالا واني يادة hedduudhaatu jira oromoo waan keeysaa fidde waan inni jeen takkuma qofa isin itti deebisan takkaan si dubbisa sheekanya booda fuunee si deemnuun isa takkiita haafitu ina garu kanaadha ku isaanii walaloo takkitiidha takkitiidha rabbumaa si akkasitti oromoo keeysaa ganaa dhufti je'eeti lafa kaa'e inni oromoo waan isin keeysaa maddu jira isin hin arkitan malee bashbashiinni foolatti dhaltu ilmooni jaalatti gufta dhoytuun ifuma keeysaa muka murtee mana jaarratti dhiirti rabbii durumaan taraarratti horru horarratti beeynu magaalaatti jabeeffadha oromoo keeysaa maddimmaan tana mataan ammaan tana mul'ate ganaadha dubbiin bashbashiinni foolatti dhaltu ilmooni jaalatti gufta dhoytuun ifuma keeysaa muka murtee mana jaarratti dhiirti rabbii durumaan taraarratti horru horarratti beeynu magaalaatti ergaa hedduu jiraate ergaa hedduudhaatu as keessa jira warra ergaa tana qabatu isin galatoominu har'a umrii si adeeris har'a odeeffannoo dheeraa fadisii fi sibiratti gattee dheeraa fadisii ta'ee jira har'a guyyaan jabamoo dheeraa fadisii jira kunoo sheekh Idris jira qawweedha sheekha Haji Abdullee nama qabdi sheekha maqaan isaa qawweedha bara Idrisiin qawwee kan qawwee dhugaatii dagaatti gaama dalagaa yaafne kunoo midhaan kana horaa daawwatu namni hundi